Sibeeku qaba waan isin sinjette si gaafadha. Gaafadhu daqiiqa. Isii gaafadhu maal jetteen ta'ee barbaada. Laa waan isin sinjette seeraan si gaafachuuf Amma gaafadha. waa'ee ishii dhaabii maqaa ishii illee dha'uun barbaadu obboleettii aanni hin jaaladha daraartu wallahi laazim. Qaala duraanuu bakka hin jaaladhaan maaliif? Yoon jaalatan ta'e qabaadeen daraartu jibba. Yoon si jaalanne daraartu si hin jaaladha. Akka waa wayii sinjettu hin feene. Okay? Yoo waa wayii Waan isin jedhe. waan si mufachiisu Waan isin jedhe. waan si mufachiisu yoo sinjettee jiraatte ana si gaafata. Naan gaafatee rabbale. Takkaffarratti yoon jaalatan ta'e qabaadee daraartu waanaan jette. Inni naaratu. Yoon jaalalatiin qabane daraartu waanaan jette. Daraartuun ati wayi abbaan kiyya anaaf si dhale. Ummanti wayi walitti waan barbaaddu wajjisii walee riskee bal'oo wajjisinii kannee waan barbaadde mara rabbiin beektaanii namaa kan waan dinqifatu qabaa waan hawwuu qabaa hawwee teessanii fi waan hunda keessa haadha manaa fi hojii haadha muraata keessaa gootu an garuu ani lubbiyyeen obboleettii damtee toltuuti gaarii ta'e waa mara kee bakka wallaahi hedduu natti dhagame beekta seenaan godhu jiru duraan immoo waa hunda kee siif hawwitu jechuudha. Asii godhu rabbi beekta asiin godhu asiin kan rabbi sii kadhadhaan. Sagalee yaa'u wal bira jirra. Sagalee yeruma feetu akka gammaddee naaf bareeddee naaf lelistee naaf giseen jommas hargaatti fudhatee Oromoo obboleessaa akkas jiraattu fedha malee hin jiru jaalalli yeroo ammaatti. Akkanatti isaan dhaalini kanuma hin jira jaalalli. Injira. Jaalalli injira nama wal jaalatu lamaan. Sila maanitti goye warri koomentii. Maanitti goye sila. Warri koomentii akkanuma haa bu'ani. Ittoo ijoorsiisuun. Rahmatan hin jaaladha wallaahi. Rahmatan. Kau tarik gadi buiti olin no hasa igam dulu. Kumna gadi asara. Dubartiin Kumna gadi asara. Ani main naftan kamali. Anamma nama kana hunda dalaga giya dise nama dalaga kasen susu dise respecti getif kabaja getif sin hasa. Ishee Fati galatoomi anillee nama dalagaa saraa qabu kiyyaaf dhiifama. Anak dalaga wallahi kanarra dalaga duna beekta. Akka bizi ta'e na beekta. Chief respect taanaan as teeftee jennee fi jaankaa fi maaliif nayyaan kana nama guddaa nama meeqan na jala. Ishee kiyya galfadhu sirraa bu'anii nama galfadhu nama dalagaa barbaadde sirraa bu'a. Barnoota haa fudhatanii barnoota sirraa haa fudhatanii sirraa waan baay'ee haa baratanii. Dhimma dhuunfaa waliin haasa'u kanaafat illee baay'ee qabna as jala. Siingalee as jala nama mataa qabu jira nama sammuu qabu jira nama waa hundaan nu dabru jira kan nu taasisu jira wanni dabarfannullee miseejii namaaf ta'u miseejii namaaf. Barnoota ta'u namni nurraa baratu namni sirraa baratu namni walirraa baratu dabarsuudha qabna. Dhageesse Yaa'u dhugaa rabbii dubbachuuf haa. Waan guddaa dalaganii beekumsa kan qaban kan nu daran beekumsa qaban as jala jiran namni si daawwatu hundi ati beekaa taateef namni hundi si daawwatu ati wallaalaa taateef namni hundi si jalan deemu already namni waa sirraa baruuf waan kan kee wayii dalagaan ati dalatte wayii gaarii ta'u badaa ta'uu sirraa baruuf si hordofa kabajaa qaba hundisaa namni as jala jiru hundisaa kabajaa qaba doktoraa jira beekaa jira wallaalaa haadha abbootii keenya jira yookaan haadhotii keenya jira obboleeyyan keenya jira kan waa hundaan nu taran kan barnootaan nu taran kan yookaan waan baay'eedhaan nu taran baay'een nama as jala jira kan nama taajjaban sii galee miidiyaa jechaan waan guddaadha nama baay'ee isaati miidiyaa irratti immoo akka argan hin taane barnoota baay'ee namaa dabarsuu qaba. Namni rakkoo isaa keessa ture rakkoo akkamiin akka dhufu namni wal gargaaru bifa kamiin akka wal bira dhaabatu namni wal jaalatu bifa kamiin akka jaalala waliif ibsu already haga dandeenyurraa wanti keenya wayii itti tolee jennaan yookaan waan irraa baruuf nu jala ta'a kabajaa qaban warras jala jiru hundi isaanii galatooma nu kabajnaan nu jala ta'anii waan nuti haasuuf nu dhageeffatan waan ta'eef barnoota irraa fudhachuuf waan ta'eef barnoota isaanii dabarsuun waan baratamuu qabu dabarsuuf dirqama beektaa. Ana waan ta'eef yaa waasoo fixattee duraan durseen illee bakka በጣም እቺ ገመዴ ሲገለ ነምኒ ቀልቢ ነማቱን ቀልቢን ደንጀዱ ፍሬሽ ተው ዋንጉ ዳበረት ቤት ተመለ
Yoo. Maaliif gammadu? Gammachuu qabdu ani ana gammachuun ta'e kun natti mul'atu ofii mee haa ta'u. Haa ta'u. Ati gammannaan hin gahaadhis. Kalli walli. Yoo. Yaa. Dhageessa lubbuyee waan na ati gammaduudha. Anillee akka ati gammadu. Please wanti inni sitti dhaammaddu. Akka lubbuyee naan hin jiru. Kana ooftaan maginoo xaabiyaa qalaqaluu jiru. Xaabiyaan qalaqaluu. Asirratti Xaabiyaan fedhe deemuu yaada. Akka lubbuyee naan hin jiru. deemuuf yaadaan na sodaachisin kaa deemi kaa miyyoon maal taate? Biyyoo naan jettaan bilees. Deemi kaa obboleetti walaa kabajnu. Miyyoodhaan. Walaa kabajnu. Miyyoo yette lubbiyyee beenyu jedhee yaamure lubbiyyee. Arfaatu finan jiru bilees. Kana Onneen takka nama takkaaf. Onnee nama takkaa madeessitee onnee nama takkaa fayyisuun bu'aa siin qabu. kana ooftan xaabiyaa qalaqalaa jiru. Waan hin qalaqaleen qabu. Xaabiyaa qalaqalaa jiru. Lubbiyyee xaabiyaa qalaqalaa. Mukawii muka tokko gisee kurtee abbuma karee tokkotti bu'uu beeka jetti Oromoon. Mee irra deebi irra deebi irra deebi. Hin deemu. Irra deebi. Walaa kabajnu. Muka tokko wii gisee kurtee akkuma itti kurtee. Sannii akkasii. Akkasiin maali maal jette naan galle ifa naa godhi waa wayii. Beeta jee sii gana jee. Dura ifaan si beekaa beekta amma waa dhoksuu jammartee jirte daran ta'e. Misterii qabachuu jammartee. Sirrii miti. Yaa jaartiteetiin haaromsisanii fi misterii qabadde. Kana oofta kana qawween abbaa kamaa lacheef. Akkasin jettu maal sin jettee maal taatee maaliif wal geettanii maaltu wal bira sin dandeessaa? Maaliif si tutti maaltu wal bira sin fidee? Wallaahi nasi maaliif situ kanati maaliif? Hin dhorkitaa? Sirraa dhorka. Kana oofta. Hin dandeessaa? Kana maaliif hin dandeenye jaartii jaalallee jechaan kan jaalalleen jedhuun nama dhagahu malee jaalalleen mataa jabaattu maal namaa godha? Maal taate? Hin dandeessaa? Hin danda'e? Kasoo yeeyye. Itti ni amantaa amma? Dhibbatti. Wallaahi maaliif sitti dubbata? Sila maal morma kaayyatti har'a? Sila maal mormatti kaayyatti? Ani waa'ee siin haasoo nagaa kiyyaddee hin jettee turte waan ta'eef hin haasoo hin barbaadu. Mormatti maal kaaddaree ani mormatti waan tana jaaladhaaf akkanumaan kaawwadhe. Ara firaa gaasi. Bannaati wayii daraartuu na jala jirti ana kobbira isaa irraanii ammas. Gaa'is Oromoo kara biraan affiratina wallaahi. Waan ati jetteen godhaafadha. Hin godhin dhiisi waan akkanaa kana kaboolla naa qote. Sila gisee qaala kiyya gootu na jaalattasee. Kinoo baasee. Agartee? Loppisee haa kabaju obboleessa kiyya qali. Addunyaa akiraa. Kana oofta. Maal siin jette daraartuun? Maal taate? Gaafadhu haa deemi iddoo walii gaafadhu haa. Anaatu siima. Walii gisee wajjaa sheekan hin gaafattu. Lubbiyyee maal jettetti? Lubbuu wajjin bultan jaartitee hin jenne? Isiin na bira hin gartu war na bira hin jirtu biyyaan jiru hin jirtu war. Akkasiisaa? Wallah alaala jirtu. Isiin illee biyya biraa jirtu. Walitti sinaa fidu faa. Amiin. Maal siin jette? Maaliif situtti? Rakkanneema. Wallaahi. Maaliif situtti? Du'aa kan isinii godhii ture wallaahi kophaa fayyaa. Walaa qabin. Maaliif situtti yaa?
Maal siin jedhe? Maal gootaa jaarsa kiyya faana? Ana oo. Ayyee? Mee akkana godhi mee morma kana. Waan kana baas. Baas akkana ol baas birrii baas. Araamaan baafadheera mormarraan godhadhu. Maa arra eessa goote? Haram wallahi habiliin ilma dhiiraatiif tafsiira wayii dhaga'een ballee kaase beektaa karan dhageenye maal jedhanii zambii guddaa keessaa ammaa godhatu. Bareedaa shamarraa arsii bareedaa. Surprise waan ona feerraha. Surprise waan ona feerraha. Maali? Baleetti qaalii qulqulluu bulbula tana deeftee bulbulletti bulbula wayii tana. Bulbula wallahi maashaallah chokoleetti. Yaa. Wallahi. Surprise nuna feerrare. Surprise kam? Yaa. Asii fi jaalalleen ta'e wal gootan harkee jira. Ina maal kaa bira boontu beekaatu maal jalatti. Maa. Obboleessa bakka hiikaa. Riu sensi baasin baafta amma. Oh. Baasi akka alagaa nan borsa io birraan baasne. Baasi waan waliin qabde bluusa. Ha?